Ashamaa harka fuunee kabajamtootaa fi jaalatamtoota hordoftoota YouTube chaanaalii kiyyaa hunda keessan nageenyi keenya waan kan hunda irraa madde iddoo isin jirtanitti isin argamu. Egaa akkuma beekamu Oromoo jabaa kee jabeeffadhu. Hayyuu beekaa maandisa qabsoo bilisummaa Oromoodhaa kan ta'e Jawaar Mohammed jabeeffadhu. Oromoo Rabbiin hayyuu kana sii biqilche akkaatiin hacuuccaa gabrummaa sirnoota nafxanyaa sirnoota fiidaalii sirnoota nama nyaataa kan lafarraa si buqqisu kan eenyummaa kee jijjiiruuf halkanii guyyaa sitti aggaammatu kan oromummaa kee sirraa mulquuf deemu kan oromummaa balleessuuf deemu kan haqa kee saamuuf deemu kan dhugaa kee haaluuf deemu sirnoota nama nyaataa jalaa akka Rabbiin bilisa si baasuuf qacalee kan si keessaa biqilchee jira. Jawaar Mohammed gaasa qabsoo bilisummaa Oromooti. Maandisa qabsoo Oromooti. Oromoon jabaa fi beekaa fi hayyuu tarsiimoodhaan masaku Oromoo masaku kan xurree qabsoo nuu kaahee nu akeeku tooftaa sirnoota gabroonfataa irra aanu kan nuu himu jabaa keenya kana jabeeffachuu qabna. Obbo Jawaar Mohammed qilleensa Oromiyaadhaa bilisoomsine Oromoo Faristi irraa eegalee hanga qilleensa Oromiyaa bilisoomsinutti hin dhaabbannu jedhan Oromiyaa Miidiyaa Neetwork ijaa fi gurra uummata Oromoodhaa si hundeesse. Hundeeffama Oromiyaa Miidiyaa Neetwork irratti haasawwanni godhe dhaggeettanii jirtan qilleensa Oromiyaa irraa bilisoomsine jedhe. Dhugaa qilleensa Oromiyaadhaa nu bilisoomsee ture. Oromoon walawwuu ture. Oromoon bifa bittinnaawwan qabsoo gaggeessaa ture. Mataa fi miila walitti qabachuu dadhabee gargar faca'ee wal quban qabu. Kana hunda dukkana nutti haguugame kana nurraa saaquudhaan Oromoo bittinnaa'ee kana ijaa fi gurra nuu ta'ee baadiyyaatti kaabaa kibbatti Oromoo jiru sagalee tokkoon walitti qabee waloodhaan akka qabsoofnuuf waloodhaan gabrummaa jalaa akka baanee bilisummaa kalee gootonni keenya irra wareegaman san sabboonummaa saniin nu ittichee daranuu nu cimsee nu jabeessee bilisummaa kalees gootonni keenya irra wareegaman abbootiin keenya irra wareegaman san kamachaa fi tuulamni kaayoo Oromummaa irratti hundaa'e san galmaan akka geennuuf Oromoo biyya keessaa fi biyya alaa jiru sagalee tokkoon walitti nu qabe Oromiyaa Miidiyaa Neetwork hundeessuudhaan jechuudha. Hayyoottanii fi beektota Oromoo kan Oromoon dur hawwaa ture hunda kan goda keessa jiran baatiriidhaan soquudhaan sagantaa raabaa irratti nu fiduudhaan Oromoo hubannoo gahaa akka inni argatu akka inni dammaqu akka inni gartee qabsoo tana cichee galmaan gahuuf waggoota muraasa keessatti hanga kaayamee fi asitti saffisan dabaluudhaan sirna TPLF fi sirna wayyaanidhaa kan likkinnas gabbaachuwallan mana mattaawatuun jedhisan akka likkii galchinu nu godhe jechuudha. Qabsoon Jawaar Mohammed godhe lammii Oromoota bira darbee lammii Itoophiyaa hunda kan bilisoomse kan biyya alaatii galche kan biyyoota ollaatii galche qabsoo maandisa qabsoo bilisummaa Oromoo kan ta'e obbo Jawaar Mohammed tarsiimoo inni kaaheen masakame dhugaa qabnu dirretti baasee dubbatee haqa qabnu uummata hubannoo kennuudhaan irra nu aanse. Oromoo irra sii deddeebi'a. Jabaa kee haga inni lubbuun jiru jabeeffadhu. Jabaa kee kana ija jaamsuudhaaf jabaa kee kana ajjeesuudhaaf bifa garaagaraatiin aggaammiin ajjeechaa yaaliin ajjeechaa irra gaggeeffamee jira. Halkanii guyyaa miidiyoonni nafxanyaa miidiyoonni habashaatii fi miidiyoonni mootummaas dabalate masaraa mootummaa keessaa dhaadannoowwan garaagaraa irratti gaggeeffamaa jira irrattis gaggeeffamaa ture. Jawaar nama shillalaa yookaan ammootiin fukkaraa sodaatu miti. Nama saba isaatiif uummata isaatiif jiraatu nama Rabbiin uummata Oromoodhaaf kennaa kenna jechuudha. Oromoon nama akka Jawaar kana yoo kadhabu taate argachuudhaaf waggoota 50 60 70 caalatti fudhachuun mala. Beekaa kee hayyuu kee kan bakka fedhe dirree fedhe irratti miidiyaa fedhe irratti
dhaqee sin salphachiisne kan yeroo hunda mataa ol si qabu kan onnee Oromoo belbeeltu hunda keessaa dubbatu kan gartee Oromoo miliyoonota lakkaa'aman bakka bu'u hayyuu beekaa goota jagna akkanaa kana Oromoon argachuudhaaf baroota dheeraatti fudhachuu qaba itti fudhachuu mala. Kanaaf Oromoo beekaa kee kana jabeeffadhuu siin jechuuf dhaamsa siidhaamuuf dhufe jechuudha. Akkuma beekamu Jawaar Mohammed Oromoonni afaan Oromoota afaan Amaaraa dubbatan kan akka miidiyaa Nuubiyaa fi warroota garaadhaan bulan kan dantaa saba Oromoodhaa hajaan qabne garaa isaanii malee kan irbuu ummata Oromoodhaa diigan kan amaanaa ummata Oromoodhaa nyaatan kan dhugaa ummata Oromoodhaa awwaalan haqa ummata Oromoo qabu haalan garee wal ijaaranii Oromoo alagaa godhatanii Oromoo diina godhatanii alagaa fira godhatanii waraabessa guyyaa wajjin Oromoo nyaachuudhaaf halkanii guyyaa sitiyuusaa jiran. Waraabota kana dura dhaabbatee kan siifalmaa jiru adda durummaadhaan akka kallachatti obbo Jawaar Mohammed kan seenaa siyaasa Itoophiyaa keessattis duratti bahee mul'atu kan biyyattii Itoophiyaa sanirratti dubbiin inni dubbatu dhiibbaa siyaasaa cimaa fi guddaa geessu. Hololli ajjechaan yoo kadhadhamu taate hololli maqaa balleessiin Jawaarin xiqqeessuuf yaaluun maqaa balleessuun maqaa hin qabne hedduu irra kaa'uun warroota nafxanyaa fi ilmaan minilik ergatan kan afaan Oromoo dubbatan hedduutu jira jechuudha. Mootummaa sadarkaa miidiyaa dhaabuutiin diinagdeedhaan isaan gargaaree Oromoo irratti bobbaasee jira jechuudha. Sanii miti masaraa mootummaa keessaas yeroo garagaraa Oromoo miidiyaa neetworkii ugguruudhaaf boordiin biroodkaastii fi muummichi ministeeras doorsisawwan garagaraa yeroo garagaraatti godhaa turan hanga guyyaa irraa kanatti. Kana hunda osoo sodaanne dura dhaabbachuudhaan deebii gahaa fi barbaachisaa ta'e warroota mootummaa aangoota mootummaatiif jechuun Prime Minister warra boordii filannoo boordii biroodkaastii isaa ta'uuti warra qucaacee ganda keessaa osoo hin taane qucaacee ganda keessaa dhiisaa warroota guguddaadhaafis deebii bifa barruutiin inni deebisuuf laala. Hagam takka dhiibbaa siyaasaa biyyattii san irratti qabdi. Namni kun hagam jabaadha. Namni kun arabni maal jettiin jabali miti gaara jechuun maali afaan arabatti gaara guddaa Oromoodhaaf rabbiin kenne kana Oromoo tikfachuu qabda jabeeffachuu qabda. Yeroo kamuu caala jalatti hiriirtee deemuu qabda. Damaqinaan hordofuun waan hayyuun kenna jedhu dhagahuun jala deemuun jala masakamuun bu'aa firii qabsoo inni geggeessaa ture irraa waan agarreef firiin tun akka harcaatee biqiltuun tun akka nurraan goyne Oromoo yeroo kamuu caala kan isa cinaa dhaabbannu amma jechuudha. Amma Oromoo firisti irraa eegalee sochiin inni hangarraa gochaa ture kan Oromoo mataa ol qabe kan gartee ummata Oromoodhaa saffisaan dammaqse Oromoon akka mirga isaatiif falmu qabeenya isarratti akka abbaa ta'uuf halkanii guyyaa namni hojjechaa jiru kan Oromootti garan galle kan irbuu saba ummata Oromoodhaan nyaanne kan dantaa isaa jalan bololle hin gulufne kennaa rabbiin ummata Oromoodhaaf kenne. Maandisa qabsoo bilisummaa ummata Oromoodhaa. Oromoo jabaa kee kana jabeeffadhu. Beekaa kee kana hayyuu kee kana jabeeffadhu. Meeqatu itti naafa? Meeqattu akka Jawaar odoo qabaannee jira. Qabsoon Oromoodhaa yeroo kararraa maaytu akeekasii kaahaa bakka siin dabdatti dabde jecha qabsoon bilisummaa Oromoo kun xurree qabate jijjiirama dhufe kun akka karaa qabatee deemuuf sochiin Jawaar Mohammed godhe jaarmoota siyaasaa Oromoo walitti fiduudhaaf gaaddisa caayaa ijaaruudhaan Abiyyi harkaa bittinneesse. Abiyyi harkaa diiga. Inni ni ijaara. Nageenyi ilmaan Oromoo jidduutti akka bu'uuf Oromoon akka dhiiga waliin jiksine Oromoon akka waliin ajjeefne godhu irratti abbootii gadaa Oromoo wajjin ta'uudhaan
sochiin woboo waraana bilisummaa Oromoodhaa alaa galchuu irratti Jawaar godhe takkaa lama jedhamee waan ibsamu miti. Waraana alaa gales marsii nyaachisanii xollaa itti waan godhan argitan. Isaan kana laaluudhaaf obbo Baqqalaa Garbaa hojii yeroo deemettis akka laalle ugguramee ture. Uggurri san qofa osoo hin ta'in isaanis ganaman warroota alaa gales maqaa adda bilisummaa Oromoo ABO jedhuun doorsisa, hidhuu, reebuu, waraana kumaatamaan lakkaa'aman leenjisanii eebbisiisanii sabboontota Oromoodhaa hidhuu, Oromummaa balleessina jedhanii dhaadachuu, Oromoo caccabsina jedhanii fokkoruu akkuma itti fufanii jiran jechuudha. Jawaar Mohammed san qofaa miti. Oromoon caaya takka jala, gaaddisa takka jalatti akka wal ga'u sochiin inni godhe kana kan jedhamne jechuudha. Garuu rirrimeen yookaan ammoo waraabessi guyyaa yuusun bifa gaanaatiin biltsiginnaa abin izeema isaan kun waliin ta'uudhaan bifa gaanaatiin Oromummaa Oromiyaa fi sabboonummaa balleessuudhaaf halkanii guyyaa hojjechaa jiran. Jawaar Mohammed ejjennoon isaa takkaa fi takka Oromummaa waan jijjiiruun takka illee hin qabu. Sabboonummaa irratti cichee du'a. Sabboonummaa irratti dhalate, irratti guddate. Qabsoo keessa dhalate, keessatti guddate. Beekaa hayyuu akkanaa kana biyyoonni hawwan addunyaarra meeqatu jiru. Kanaaf hayyuu kee beekaa kee mandisa qabsoo bilisummaa kee kana Oromoo jabeeffadhu. Jabaa kee gaafa inni du'e faarsuun bu'aa siin qabu. Akkana Gammadaa fa'aa piroofaayilii irra kaa'achuun bu'aa siin qabu. Wasaappii irra kaa'achuun, iimoo irra kaa'achuu fi Inistaagiraama, Misenjera, Feesbuuk irra kaa'achuun bu'aa siin qabu. Ka bu'aa siin qabu lubbuun jiraatee dandaati qabsoof tubsan. Wareegama qaalii kaleessa qeerroon komishan itti dhumte. Abbootiin keenya lafa isaanii itti caccabsan, dhiiga isaanii itti dhangalaasan san. Haqa qabnu dhugaa qabnu san. Lafa keenya irratti qabeenya keenya irratti qaaya keenyatti akka nu abbaa taanuuf. Hojiin inni nu hojjechaa ture inni nu hojjechuuf deemu hagam takka akka firii ashiitee firii inni dhalaa jiru waan argaa jirruuf nama akkanaa kana Oromoo deebiteen argattu jabaa kee kana jabeeffadhu. Mandisa qabsoo kee kana jabeeffadhu. Goota kee kana jabeeffadhu. Qoricha budaa kee kana jabeeffadhu. Qoricha budaa, qoricha nafxanyaa, qoricha diinaa, qoricha alagaatii fi qoricha firaati. Beekaa kee kana Oromoo jabeeffadhu. Kanuma isin jechuu barbaada. Galatoomaa waan na hordoftaniif sabiskiraayib nu gochuu akka irraanfanne sheeris saayibboottan keessaniifis nu ergaa yeroo garagaratti deebinee dhufna jechuudha. Kanuma isin jedha galatoomaa.